Afrikaa baroota dheeraaf kolonii jala turte. Kolonifattoonni Awurooppaa kunneen biyyoota Afrikaa keessa naanna'uun bakka isaaniif mijatu qubatanii uummanni Afrikaa aadaaf afaan isaanii akka dagatan gochuun kan isaanii irratti fe'aa turani. Kana malees kolonifattoonni kunneen uummata Afrikaa garboomsaa albuudaa fi qabeenya uumamaa jiru saamaa biyya isaanii ittiin guddifachaa turan. Biyyoonni Afrikaa hedduun humna isaan kolonifachuuf dhufe ofirraa deebisuuf yaalanillee hin milkoofneef ture. Seenaan Itoophiyaa garuu biyyoota Afrikaa biroorraa addadha. Bara 1888 Adwaa irratti waraana kolonifataa Xaaliyaanii injifatteetti. Injifannoon Adwaa kun kolonifattoota kan rifaasise kan aarsiif akka isaan mataa isaanii ol qabatanii hin dubbanne kan taasisee ture. Gama biraan injifannoon sun uummata gurraacha addunyaa biratti waan haaraa kan agarsiise adii injifachuun akka danda'amu kan mul'isee ture. Itoophiyaan injifannoo Adwaan booda gurraachota addunyaa biratti biyya seena qabeettiif akka falmituu sirna koloniitti ilaalamti. Afrikaa keessattis akka mallattoo bilisummaatti fudhatamti. Itoophiyaan ofishee qofa osoo hin taane biyyoonni Afrikaa biroo sirna kolonii jala akka bahanii fi karaa adda addaan deeggaraa turteetti. Pirezidaantii gurraacha isa jalqabaa Neelsan Maandeellaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin Itoophiyaatti leenji'uun isaanii seenaa irratti kan galmaa'edha. Kana qofa miti. Itoophiyaan waltajjii addunyaa argatte mararratti dhimma bilisummaa biyyoota Afrikaaf falmaa turtee jedhu dhaabbilee barnoota olaanootti barsiisaa fi hayyuun siyaasaa obbo Bafiqaaduu Dhaabaa. Gaafa Afrikaan kolonii jala jirtu Ethiopian biyya of dandeette bilisa taatee turte miseensa League of Nations turte. Gaafa Afrikaan baay'een isaanii kolonii jala turanis Ethiopian UN gaafa dhaabbatu founderii turte Ethiopian. Madraki UN irratti fayyadamte Ethiopian Afrikaan akka kolonii jala bilisa ba'uu danda'u qabsoo guddaa goote. Afrikaanonni tokkummaa isaanii jabeessanii waltajjii dhimma isaanii irratti mari'atan itti karoorsaniif rakkoo isaaniif fala barbaadan dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessuuf qormaatawwan hedduu darbaniiru. Biyyoonni Afrikaa saffisaan tokkummaa uumuu qabu kan jedhan gareen Kaazablaankaa fi tokkummaan dura walta'iinsi diinagdee fi dhimmoonni biroo dursuu qabu kan jedhan gareen Monorobiyaa gidduutti waldhabdee uumame furuuf hedduu dhamahameera. Garaagartummaa yaadaa furuu fi tokkummaa Afrikaa dhugoomsuuf adeemsa deemame keessatti gaheen Itoophiyaa guddaa ture. Mootummaan Itoophiyaa garee waldhaban lamaan kana gara Itoophiyaatti afeeruun garaagarummaa ture furuuf tattaaffiin Itoophiyaan goote kan dagatamu miti. Hoogganaa Itoophiyaa yeroosi Mootii Haayila Sillaasee, garee hoogganaa Gaanaa yeroosi Kwame Nkrumah fi hoogganaa Giinii Seekoo Tureen kan durfamu garee Kaazablaankaa fi garee Monorobiyaa kan hoogganaa Senegaal Leopold Sédar Senghoriin durfamu gidduutti garaagarummaa yaadaa ture walitti fiduun dhaabbanni Afrikaa walitti fidu ijaaramu akka qabu maricha irratti dubbatanii turan. ስብሰባችን የአፍሪካን አንድነት የሚመሰረትበትን ቻርተር ለማጽደቅ ሳይስማማበት ሊበተን አይገባውም። አንድ የአፍሪካ ድርጅት እንዲቋቋም ሳናደርግ ልንለያይ አይችልም። ይህን ሳናደርግ ብንቀር ለአፍሪካ ያለብንን ኃላፊነት እና እነታቸውን ለጣሉብን ህዝቦቻችን ያለብንን አደራ ተግባር እንዳልፈጸምን የሚያስቆጥረን ይሆናል። ወልገሂን ኬኛ ቻርተራ ዳባኔ ቶኩማ አፍሪካ ኢቲን ሁንዳ ኡረቲ ኦሶ ወሊ ሂንገሊን ቢትናው ሂንቀቡ ዳባታ አፍሪካ ቶኮ ሁንዴሱ ቀምና ያደ ዳባታ ቶኩማ አፍሪካ ሁንዴሱ ከና ኦሶ ሂንራወቲን ዮሃፍኔ ኢትጋፈተሙማ አካ ሆገንቶታ አፍሪካት ኑራ ኤገሙፊ ኢማና ኡመተ ኬኛ አካ ሂምባኔቲ ኑትለካማ Biyyoonni Afrikaa baay'een birmadummaa isaanii erga argatanii booda hooggantoonni biyyoota Afrikaa tokkummaa uummataa cimsuu sirna kolonii fi bittaa warra adii irratti duuluuf jireenya lammiilee fooyyessuuf dhaabbanni tokko akka isaan barbaachisu walii galan. Itoophiyaan dhaabbata gamtaa Afrikaa hundeessuu keessatti gaheen ishee olaanaa waan ta'eef walga'iin dhaabbata tokkummaa Afrikaa inni jalqaba bara 1955tti magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Garaagarummaa yaadaa garee lamaan gidduutti uumame furuun dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessuu keessatti gaheen Itoophiyaa guddaa ture jedhu obbo Bafiqaaduun. Blookii lamatti qoodaman Afrikaan. Warri Ingiliizi jala turan Ingiliiza deeggaru ture. Warri Faransaayii jala Faransaayii warri shakku ture, wal sodaatu ture. Itoophiyaan jara kan lachuu walitti fiddee araarsitee tokko gootee asirratti akka Girigooriyaaniitti jechuudha bara 1963 asirratti dhufanii mootummaan 33 walii galtee mallatteessanii warra bilisa ta'an jechuudha. Afrikaa ibratti asitti dhaabanii. Kaayyoon dhaabbatichaa biyyoonni kolonii jala jiran akka bilisa bahanii fi birmadummaa biyyootaa eegsisuu ture. Kanumaanis dhaabbatichi ardicha guutummaa guututti kolonii jalaa baasuun seenaa keessatti kan galmaa'eefidha. Keessumaa Afrikaa kibbaatti sirni apartaayidii akka diigamuu fi Zimbabwee fi Naamibiyaatti
bilisummaan akka mirkanaa'uuf deeggarsi dhaabbatichi godhe akka bu'aa tokkummaatti galmaa'eera. Adeemsa kana keessatti Itoophiyaan gumaacha guddaa bahatteetti jedhu obbo Bafiqaaduun. Hojiin inni jala qabeen tokko karaa siyaasaatiin walitti dhufu, ikoonomiidhaan immoo walitti hidhuudha ture ilaalchi isaanii. Inni biraa guddaan immoo kolonializimii kana faccisanii biyya keessa balleessu. Niyoo kolonializimiinis ammas akka deebi'ee hunda noranne godhuu ture. Kanaaf Zimbabwee anu akka dhalataa tokkootti beeka. Itoophiyaan asitti fiddee Zimbabwee amma bakkee dirree gafarsaa kanarratti leenjisaa turte Itoophiyaan. Itoophiyaan asitti leenjistee asii warra leenjifaman deemanii lolanii waraana irratti warra front line countries jedhamu ture. Tanzaaniyaa achiin boodatti immoo Mozambique, Angola warra kan hunda asitti leenjifamanii deebi'anii akka isaan lolanii bilisa argatan baay'ee guddaa baasa Itoophiyaan. Looreet Tsaggaayee Gabramadin ogbarruu gosa adda addaan nama hojii guddaa hojjetee fi akka addunyaattis beekamtii guddaa kan qabudha. Kaayyoo dhaabbatichi hundaa'eef akka hin irraanfatamnee fi tokkummaa fi walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa keessa jiranii cimsuuf faaruu dhaabbati tokkummaa Afrikaa kan amma gamtaa Afrikaa jedhamu kun haga ammaatti itti fayyadamaa jiru kan barreeffame Looreet Tsaggaayee Gabramadiniitiini. Proud to be African. Lammii Afrikaa ta'uu kootiif nan boona. Mata duree jedhuun kan qophaa'e faaruun kun ogeessa muuziqaa lammii Keeniyaa Arthur Mudogo Keemoliin qindaa'ee bilisummaa fi tokkummaa isaaniif akka dhaabbataniif herreegamtoomeen Afrikaa akka ol qaban ergaa jedhu of keessaa kan qabudha. Let's all unite and celebrate together. The victories won for our liberation. Iddoo dhaloota Tsaggaayee Gabramadin kan taate Oromiyaan ammallee ogeessa biraa hojii gaarii gamtaan Afrikaa ittiin beekamu argamsiisteetti. Yaaddeessaa Booji'aa weellisaa ogeessa fakkii fi diizaayinara giraafiksiiti. Ogummaa qabutti fayyadamee mirga dhala namaaf kan qabsaa'udha. Yaaddeessaan hojiiwwan giraafiksii hojjete keessaa tokko alaabaa gamtaa Afrikaati. Alaabaa inni hojjetes hojii diizaayineroota guutuu addunyaa 110 ol keessaa dorgomee injifateera. Looreet Tsaggaayee fi yaaddeessaan faaruu alaabaa fi alaabaa uummanni biliyoona tokko ol kan Afrikaa keessa jiraatu tokkoomsu hojjechuun seenaa boonsaa dhaloonni ittiin dhaadatuuf kan barabaraan yaadatamu hojjechuun maqaa biyya isaanii galmee seenaa Afrikaa irratti galmeessaniiru. Itoophiyaanis biyya goototaa fi injifattootaa ta'uu ishee ijoollee ishee qaaliin mirkaneessiteetti. Dhimma Afrikaa irratti maqaan ishee jalqaba irratti kan waamamu Itoophiyaan ammas Afrikaanonni tokkummaa isaanii akka cimsanii fi nagaan waaraa Afrikaa keessatti akka mirkanaa'u gama nagaa kabachiisuutiin gahee ishee bahachaa jirti. Hoggansi jijjiiramaa erga aangootti dhufee hojmaata investimentii sirreessuun abbootii qabeenyaa baay'inaan investimentii irratti hirmaachaa jiraachuu hogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmed Idris ibsan. Balaa Tasammaa gabaasa dabalataa qaba. Misoomni investimentii biyya kamiifuu baay'ee murteessaa fi guddina biyya tokkoo kan ittiin madaalamu. Keessattuu haalota mijataa biyyi tokko qabdu qabeenya uumamaa, bu'uuraalee misoomaa, humna nama baratee nageenyummaa investimentii mirkaneessuun isaan ijoodha. Investimentiin sirnoota darbeen biyya keenyatti biyya ambaatii dhufanii fi biyya keessaan misoomaa turan kan qe'eef qabeenya qonnaan bulaa buqqisuun hambaa malee hambisan, afaan aadaa naannoo qonnaan bulaa balleessuu kan dhalattoota naannichaa hin hirmaachisne ta'uun investimentiin nuuf dhufee caalaa nutti dhufeen yaaddoo ta'ee akka kumatanii fi qeeqa tarkaanfachiisan gochuun yaadannu yeroo dhiyooti. Hoggansi jijjiiramaa erga aangootti dhufee hojimaata investimentii sirreessuun abbootii qabeenyaa baay'inaan investimentiitti hirmaachaa jiraachuu hogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmed Idris eeran. Waliigala jijjiiramaa dura kan biyya foreign direct investment fi kan biyya keessa dabalatee Projektii investimentiidha 10 qabna. Sana keessaa 8 operational ture. Jijjiiramaa sammaa katibbana murteessine dabalatee 27 qabna. Kun lakkoofsaan baay'ee guddaadha. Kana malees immoo operational kan ta'an kan qabataman hojii keessa galanii 14,300 oli. Kuni lakkoofsaan parsantii 55 ol dabree jira. Investoroota biyya ambaa fooyya'ina hojimaata foreign direct investment irratti godhameen investimentii gara 600 olii koriidara investimentii shaggarii qabee haga Adaamaa gahutti misoomaa jiru jedhan. Carraa hojii lammiileef uumuun rakkoo yeroo dheeraa ture furuu keessattis investimentiin ga'eesaa bahaa jira. Nama miliyoona 2,400 indastiriidhaa fi gosa investimentii adda addaa keessatti carraa hojii akka argatan ta'ee jira.
keessattuu indaastirii keessatti carraan hojii uumamu kun lakkoofsisaa akka ol ka'u maqaa Itoophiyaan oomishtuutiin sochii gurguddaatu godhamaa ture. Bu'aa qabeessummaa investimentii fi indaastirii fiixaan baasuuf hojimaata diriireen hordoffii fi deeggarsi godhamaa jirus jijjiirama fideera. Investimentii 1,500 ol operational gooneera. 1,500 operational gochuu jechuun waan guddaadha. Qonni keessa jira, hoteelli keessa jira, indaastiriin keessa jira. Kana keessatti bara kana qofa indaastirii 323 operational goone haarawa. Indaastirii 58 ijaarsa xumursiifnee ji'a jaan kana qofatti. Kanaaf deeggarsa gooneen bu'aas argachaa jirra jechuudha. Inisheetivii investimentii fi indaastirii irratti fudhatameenis qonnaan bulaan investaratti ceesisuun bu'aa olaanaa hoggansi jijjiiramaa galmeessedha jedhu. Qonnaan bulaa 15,000 oli. Kan utummaanuu sanadarraa fuunee investimentii ceese. Kana malees qonnaan bulaan tokko investimentiidhaan galmaa'ee kombaayinara akka alaa galchuu gooneera. Investimentiin galmaa'ee tiraaktara akka galfatu gooneera, akka argatu gooneera. Tokko immoo indaastiriidhaas ijaaruu jalqabeera. Bal'inaan hoteela hojjechaa jiru. Kan immoo uruu lafa babal'aa kanneenii fi qonna babal'aa irratti hirmaatanii hojjechaa jiru. Kan immoo poortar irratti bobba'anii hojii gaggaarii hojjechaa jiran. Kanaaf qonnaan bulaa lakkoofsaan guddaate gara investimentii ceesifneera. Ceesisuu qofaa miti koree deeggarsaa dhaabneera. Koree deeggarsa faayinaansii gootuuf, deeggarsa maashinaa gootuuf, deeggarsa leenjii gootuuf. Aadaa lafa investimentiin fudhachuun gurguranii abbaa qabeenyaatti ta'anis hojimaata seeraatiin fala argatee jedhan hogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa Obbo Ahmad Idris. Seera kiliirtee kaawwanne haga parsantii 70 ijaarsa isaa xumurutti lafa gurguruu hin danda'u kan jedhu keenyeerra. Lammaffaan yoo guyyaa lafti harka geessee ji'a keessatti daa'im xiqqoochisiisinee ji'a gooneef haga dizaayinii maal kana fixatu. Hoo ijaarsatti galuu hin baanne lafa teenya kazinatti deebisinaa jenna. Because lafti teenya xiramtee taa'uu hin qabdu. Idaa duraanii tamma nu rakkisaa jira. Lafa xiranii kaa'uudhaan, magaazana duwwaa kaa'uudhaan isa operational gochuuf baay'ee itti cinqamaa jirra. Kaanis immoo murreerra.